Mariga sagantaan tamsaasa kallattii gara gaddaa talent show artiin Oromoodha kallattii adda addaatiin yeroo ammaa kana saffisaan akka guddatuuf akka dagaaguuf qoonni gadaa talent show Baaleboo entertainment gara YouTube channel isaaniitiin jalqaban irratti fuulleeffachuudhaan wal dorgommii geggeeffamaa jirudha. Kanaafuu dhuunfaa turtii gaarii isiniin jenna. Waamuratu jira hoogganaa Baaduulaa hayyuu qorataa murtiin darbuu dura. Jaalkee jetu jira ittaan abbaa gadaa sarna baallii kennuuf aggaatu gargaara. Galaana hayyootaa kan waa hunda furuu dhimmi torbii darbuu tasumayyuu hin jiru. Gadaa sarna hundaa olii sirna kabajamaa yeroo kamuu caalaa siyaanna irraa mammaa. Gadaan gadoo miti gadaan gammachuudha. Kan gadaan faayamtes baay'ee qabna duudha. Irreechatu jiraam kan addunyaan beeku ateetenis jirti kan Oromoon ittiin sanyii sadan eegu. Sirni kamuun gituum sirna gadaa keenya guddifachaanii fi moggaasnis fakkeenya. Mirga dubarootaaf haadha siinqee qabu maatiin tasa dhabus dabballee naannansaa yoomiyyuu hin dhabu. Buusaa gonoffaati wabii gaafa rakkoo balaa tasaa keessaa ol kaasaa al tokkoon. Hoodaaf qooda qabaa, hoodaaf qooda jiraa kan dhaloota maraa. Rakkoo addunyaa kanaaf sirna gadaaf fala. Eeyyan sirna gadaaf fala rakkoo addunyaa kanaaf atis qooda qabdaan birmadhu booranaaf. Booranni beela eeggunoo kufaa jira buusaa gonoffaatiin maaf callistu fura. Inni abbaan hundumaa hangafti Oromoo silaa kufaa jira maaf callistu qomoo. Loonsaa kennaa turee mallaattiif simbiraa hardhammoo dadhabnaan ofiif kufaa jira. Sirna gadaa labsee quufa soo lallabuu booranni ilmi aayyaa yemmuu nyaata dhabu. Na dhukkube nan dadhabee humnan qabu nan gaggabee maaloo sinin kadha deematoo gargaaraa. Abboof aayyoo miti kichuulee baraaraa. Dhala koo ishee xiqqoo boru biyya dhaaltu. Yemmuu wareegamtu yemmuu ishiin kuftu mee maalumaaf laaltu. Rasaasanii miti beeluun du'aa jirti. Maaloo mee qarqaaraa deemaa lammiin martii. Galatooma. Thank you. Galatom. Aceh Galatom. Galatom. Yes. Deeka takka gabbina hojii. Balleessa akka bilbilaan dabalame. Okay, qabxii kan kee qabadhu Arnoo. Yeah. Aceh, thank you jabaa kenna. Thank you. Ulfaadhu waan dhufteef. Galata guddaa qabdaa carraa gaarii jabaa kiyya. Carraa gaarii. Hamileedhaan geggeessaa obboleessa kiyya. Hamileedhaan geggeessaa namni waa geggeessaa Oromoo. Hamileedhaan geggeessaa Aceh jedhaanii geggeessaa. Aceh carraa gaarii. Warri abaaboo illee qabdan illee ijoollee as gubbaa dorgommii dhufaniif illee badhaasaa fi dagatiina waan jaalala qabdaniif gumaachaa fi fayyaa ta'a. Aceh galatoomii carraa gaarii ulfaata. Galatooma. Aceh koo YouTube irraa borurraa hin kennaa borurraa yommuu kennu namoota illee share godhatillee borurraa qophii Baaleboo entertainment irraa wantoonni. Achirra deemtanii qabxii kennu. Waan adda addaatiin biizii ta'eetti hin seenne torbanoota darban kana anuyyuu karama kanaan asumaan dhiifame isiniin jechuu barbaada. Odeensii jirullee ta'e isinillee isin immoo keessannaa beeytu isinitti madhee jira. Even kanaayyuu tolereet wal goonee haldureedhaan jiran hedduu isaa keessa geennee dhumarra as kenne. Har'a daandiin saaqame kuni dhaloonni, artistoonni, barreessitoonni, weellistoonni
karaa kanaan oomishaman kun daandiin saaqamee jira. Akka idil addunyaatti immoo kun namni kamiyyuu ardii addunyaa kanarra jiru bakka kamuu taa'ee aartii Oromoo waan bifa waloo ta'een akka kanaan hojjechuu akka dandeenyu saampila guddaa mallattoo guddaadha. Dorgomtoonnis dabalataan kanaan alammootu deeggarsa gargaarsa karaa adda addaatiin wal qabatu. Mana kana keessatti wanti hojjetame hedduun isaa waan baay'ee nama boonsu. Ijoollee keenya biyya Arabaa jiran kan ammootu otoo hin galateeffanne darbuu hin danda'u. Sababiin isaa waan laafaa jabaa jiru hunda keessatti fuula artistoota Oromoo kabajuun waan godhan hunda godhanii. Isin hundi keessanuu baay'ee akka dhuunfaa kiyyaatti isin jaaladhaa, isin kabajaa, baay'ee ulfaadhaa, jaalaleen Egaa akkuma daawwachaa jirtan sagantaan tamsaasa kallattii gaddaa taalent shoo akkuma itti fufee jira. Aara galfannaan booda dorgommichi itti fufa. Marri egaa akkuma daawwachaa jirtan sagantaan kun sagantaa baay'ee dinqisiifannaa fi hawaasa Oromoo biratti beekamtii guddaa argatee fi jaalala guddaa argateedha. Akkuma daawwachaa jirtan gaddaa taalent shoo aadaan aartiin Oromoodhaa seenaan duudhaan sabichaa akka guddatuu fi dhaloota haaraan bakka buusuudhaaf akkuma ibsuuf yaalaa jirrutti sagantichi kallattiidhaan kan isinii darbaa jirru Baalee Bu'aa Entertainment wal wajjin ta'iinsa ilmaan Oromoo addunyaatiin keessaayyuu gara gaddaa taalent shootiin qophii tamsaas kallattii isin biraan gahaa jirra. Wal dorgomtoonni haala addaatiin qophii kanarratti hirmaatanii ramaddii gulaallees xumuraaf sagantaa irratti jiru. Sagantaan maal fakkaata kan jedhuuf akkuma argaa jirtan kana dinqisiifannaa guddaa kan argatee fi ispoonsoroonni gurguddoon kan keessatti wal morkaa jiranii fi seenaa gurguddaa lafa kaawwataa jiranidha. Gaddaa taalent yeroo ammaa kana aartiin Oromoodhaa keessaayyuu dhalattoota Oromoo biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiran kan biyya keessa jiran kallattiidhaan kan hirmaachisedha. Obboleewwan keenya hamileedhaan simadhaa waan qabdan itti harcaasaa. Waadaa akka maadaraka keenya kana kabajjee siillee dabalatee gammachuulee dabalatee madaraka kana akkatti bareedee aadaati uffattee aadaa sirna gadaa kan uffattee dhufuu keetiif jalqaba irratti siin galateeffadhaa bagana kan dhuftee thank you so much. Wanni guddaan galee wanni guddaan kan Usmaan qarshii kuma kudhan kan itti deebina. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu wal dorgommii gadaa taalent shoo gara sooshaal miidiyaatiin qopheesse Baalee Bu'aa Entertainment wal wajjin ta'iinsaan kan qopheessan gulaallee xumuraatiif hanga ammaatti warroonni dorgoman keessaayyuu dargaggeessi jalqaba irratti hacee koo kan jedhu walaloodhaan qophaa'ee walaloo keessaayyuu waa'ee sirna gadaa Oromoo irratti akkasumas gammachuu tashitee haaluma gadaa irratti dorgomee jira. Qabxiileen isaan kakkaasan keessaa adda durummaadhaan keessaayyuu qabxiilee hedduu kakkaasanii jiranii. Qabxii dorgomaan tokkoffaa kaase keessaa sagantaa irraa keessatti keessaayyuu Booranaaf akka birmatuu fi sirna guddifachaa Oromoo kan keessatti eeredha. Dorgomaan lammaffaaf haaluma addaatiin ateetee Oromoo eebba Oromoo fi caasaa Oromoo akkasumas immoo yakka murtii Oromoo murteeffatu kan keessatti kaasuudhaaf yaalidha ergaalee gurguddoo jechaadha. Haaluma kanaan handhuura Oromoon maree muru keessaayyuu tokkummaa isaa jabeeffachuuf Oromoon akkitti handhuura muraa ture ergaalee gurguddoo keessatti kan dabarfatee fi ji'aan tuquudhaan ammootu Oromoon badhaadhinni yookaan ammootu gammachuu sifaa inna milkii akka hawwu irreecha wal qabsisee ateetiidhaan wal qabsisee kan mul'isaa turedha. Wal dorgommiin akkuma itti fufee jira. Dorgomaan inni lammaffaa kallattiidhaan istiidiyootti argama. Nutis jilli MWdha. Gara sagaleetiin Baalee Bu'aa Entertainment YouTube chaanaalii isaanii irratti ergaalee gurguddoo dabarsaa irra namoonni viidiyoo kana argitan shirgataati kallattiidhaan dhaqqabsiisaa isin jecha gara dorgommiitiin isin deebisnaa turtii gaarii. Nagaa qajeelfama kuushotaa uumeef kalaqa Oromoo fakkeenya warra adii mallattoo sabboonummaa balaaleffataa badii hundee dimokiraasii buufata beekaaf hayyuu seeraaf sirna qajeelaa qaroominarra wayyuu burqaa qarooma Giriik galmee addunyaa guddaa toora dimokiraasii ammataa gaarii hundaa dinqa safuu fi sommoo kabachiisaa namummaa dirree bohaartiif qannoo gonfachiisaa gabnummaa mallattoo qajeelummaa gologummaaf kalaqaa fakkeenya sabboonummaa faajjii gara laafummaa utubaa dhugaaf haqaa madda ogumaaf beekumsaa dirree bohaartiif qannoo gola qannoof qaroomaa madda ogumaaf beekumsaa dirree haqaa fi dhugaa gola qannoof qaroomaa maaddiinsaa soora sugaa bulchiinsa mee bokkoof sirna gumii gaayyoo haadha dimokiraasii wiirtuu nagaaf jaalalaa ateetee sirna aayyoo
dabareen wal bulfatee dabareedhaan wal saadaa moodela addunyaa maraati calaqqee duudhaaf aadaa. Araarsaa warra bokkuu sirna atee araarsaa warra gumaa sirna ateeteef bokkuu hundee dabaa kan gogsu gaafa garaadhaan fokkuu. Riqicha qatti geessu gadaa calaqqee qomoo utubaa dhibbi dheessu gadaa mallattoo Oromoo. Hundeen abaarsaaf fokkoo araara keetiin badaa bu'uura waan hundumaa sirna koo sirna gadaa. Galatooma. Galatoom. Irraa gaarii ifa godha. Galatoomi waadaa kennaa hedduu ulfaadhu waan dhufteef galata guddaa qabdaa carraa gaarii siif hawwa. Thank you obboleessa kiyya gaarii. Baganaa gaan dhufte. Thank you. Ayyee ulfaadhu. Okay. Amma sagantaan kennaa. Gadaan lakkoofsa meeqa beeksisi? Eenyuute? Waadaa lakkoofsa shaniifti? Koodii duwwaa shan. Waadaan duwwaa shan. Haacee koo duwwaa lama. Koodiin isaa duwwaa shan. Duwwaa shan koodiin isaa. Gammachuun duwwaa tokko. Boru yuutuubii jala seentanii nama hundaafuu koomantii kennitan. Har'allee sagantaa isaanii har'aa kana argitanii jirtanii miti. Borumootu akka hin daganne baale bu'aa asumaan na jala tiiktookii makiyya kana mataa gubbarra gattu hiixanitti boru ganamarraa yuutuubii irra nan ka'a asumaan seentaniitiniin yuutuubii jala seentanii viidiyoo boru ganamarraa nan fe'a. Dhayxaniit sagalee kennitaniif jechuu haga torbaan har'aatitti haga torbaan jaagi jimaata dhufuutti. Galatooma. Amma obboleettii teena weellistuu Hamar. Yaa Amino yeroo beeksiftuu ka dorgomtoota nama sadaniitu bakka tokkotti fe'amaa warri gaafataa artan kan jara sadiiniitu bakka takkaatti upload ta'a yoo seentan ka sadaniituun argattu jechuudha. Maqaa isaaniitiin koodiin isaanii dhahamee upload ta'a waan ta'eef itti jala seenatii waadaa